Ashama harka fuuni daawwattoota Abdii Miidiyaa 12 kun sagalee Abdii Miidiyaa 12ti marree adda sagantaa adda tokko qabannee gara keessan dhufaa jira. Sagantaan kunis maal yoo jettan anaafis danuudha. Obboleessi keenya akkuma tasaa natti bilbileeti sagantaa addaa tokko qabadhee gara kee dhufee jira naan jedhee jira. Mee kan waliin hordofnuuf ta'a. Hayyee kabajamtoota keenya Abdii Miidiyaa jechuun chaanaalichi amma irratti viidiyoo kana daawwataa jirtan kan isaati. Garuu dubbii milisuudhaaf jedhee akkaan bilbilee godhe isumatu bilbilee dhugaa dubbachuudhaaf situ bilbilee gaafii tokko tokko osoo wal gaafannee jettee garuu beellama waliinii qabannaa kan nama tokko qofa hin godhin dhageesse. Kanaaf kabajamtoota keenya kallattumaan gara gaafiif deebii keenyatti ceenaa hadha immoo guyyaanis guyyaa bashannanaadha waan ta'eef nu wajjin turtii gaarii taasiftan jennee abdii qabna. Kanaaf hanga xumuratti viidiyoo kana daawwadhaatii yaada qabaattanis koomentii gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan ammoo hiriyoota keessanii qoodaa Abdii Miidiyaadhaafis maatii taasisanii jenna. Kallattumaan gara gaafiif deebii keenyatti seennaa nu wajjin tura. Abdii, egaa as nawaamteet miidiyaa kee irratti gaafiif deebii kana akka waliin goonuudhaaf hayyamaa taatee hojii kana akka waliin hojjannuudhaaf naaf fedhu keetiif guddaa galatoomsiin jira. Ayyee galatoomtis. Ayyee kallattumaan gara gaafiitti deemna. Mee guyyaanis guyyaa bashannanaati. Egaa wanni hawaasni keenya ittiin bashannanullee hedduudha. Kana keessaa tokko filanneeti gaafiif deebii wajjin taasifna. Dhimma jaalalaati. Mata dureen keenya dhimma jaalalaati. Jaalalli kun erga dhalli namaa addunyaa kanatti dabalamee ni jira. Jaalalli siif maalidha? Mee isarraa eegallu maalummaa jaalalaa siif hiikoo akkamii qaba? Dhiifama akkuma dura dubbataa jirrutti gaafii namni inni na gaafataa jiru kun anaaf danuudha. Danu jaalalli isaa olii kaminni jaalalli kaminni jaalala namaati moo jaalala waaqaati moo adda na baas jechuu keetti adda si baasa tarii namni tilmaamuu danda'a. Atiin gaafatamaan akkamitti akka tilmaamuu dadhabdetu anaaf gaafiidha. Jaalala si gaafataa jiru ati dargaggeessaa hanga itti dhiyeenyaan beekutti yoo dhossaan fuuteen beeku jaalala hariiroo dhalli namaa wajjin qabu keessatti jaalalaa fi jaalalleewwan waan jedhamu jira. Isatti seenuun dura hiikoo jaalalaa kan dhala namaa keessaa jaalalleewwan waliin qaban irra dhaabbadhuuti. Hiikoo jaalalaa karaa ifaa fi gabaabaa ta'een naaf ibsi. Ifallee naa ta'uu baatu karaa ati deemaattu nagalaa jira. Xiqqoo illee haa ta'u. Akkuma dubbataattu jaalalli waan guddaa akka namaatittis akka waaqaatittis jaalalli wanta dura wanta hundumaan dursa jaalattee beektaa jaalallee qabdaa karaa kan dhufaa tanatti fakkaate. Isatti seeniniiti dhiifama ammallee dubbii afaanittis qaba. Anamma kasi gaafataa jiru ibsa guddaa waa'ee amma haasaa jirtu irraa osoo hin taane jaalalli siif maalidha? Hiika jaalalaa. Jaalalli anaa fi waan hunda. Waan hundoo jetti ibsa karaa ifaa fi gabaabaadhaan naa deebisi. Maaliif hordoftoonni keenya waan ati dubbataa jirtu kana irraa waan baay'ee barachuu danda'a waan ta'eef jaalalleewwan walii qabanitti osoo hin seenne hiikoon jaalalaa siif maalidha? Jaalalli anaaf waan hunda akkuma jedhetti jaalalli dhumaan qabu kana jettee wanti ibsitu hin qabu jaalalli waan hunda jaalala yoo qabaatte jettee wanti hundumaa godhuu hin dandeettan jaalala jechuun anaaf waan hunda gabaabsiitiin waa ibsinaan jettee yoo keessa deddeebi'ee egaa kabajamtoota keenya isin abbaa murtii ta'uu dandeessan amma hiikoo inni kenne kanatti irratti waliin galu maaliif ajandaa mormii gochuuf osoo hin taane nutis kaayyoon itti deemu jirru kanaa miti. Ta'us garuu akka ka'umsaatti dubbii keenyaaf hiikoo jaalalarraa eegalla erga jenneetti jaalalli anaaf waan hundaa kanaaf jaalalli anaaf xumuran qabu jedhee akkuma beektan addunyaa kanarraa namni wal jaalatee gargar ba'iinsi jira. Du'aan gargar ba'u jira wantoota hedduun gargar ba'uu danda'a. Kanaaf jaalalli xumura qaba. Jaalalli anaaf xumura qaba. Siif xumura qabaachuu dhiisuu danda'a. Egaa abbootiin murtii keenya daawwattoota keenya wantani waan isaan jedhani karaa koomentii argattanii hundaafuu kabajamtoota keenya gaafii itti aanutti ceenaa kan jalqaba irratti akka waliin galatti nu qabadha. Egaa ati abdiin jechuudha. Jaalattee beektaa? Gaafii tokko si gaafadha. Jaalattee beektaa? Jaaladhee jira lakki hin jaalanneedha.
Dargaggeessa jechuun maal jechuudha siifu? Isa manaa godhu. Dargaggeessa isa humna waa oomishuun isa qotee qochisiisee akkasuma immoo dargaggeessi waan hedduu keessa ibsamuu danda'a. Kanaaf gaafii koo salphaadha. Sitti ulfaate moo filannoo siif kenna? Jaladheen beeka. Sanuu akkami akkasii ibsu. Anis kanuma si gaafadhe. Ibsuu waan dhoggiteef malee. Rakkoon qabu. Guyyaa biraa badhinaan akka gaafii kanaa deebitu abdiin qaba. Tole akka abdiin jaaladhee beeka jedhee jira. Kanaaf dhiifama an akka keetitti si baasaasa sun taane odeeffannoo waa'ee ati jaalala hariiroo jaalala qabdu tokko tapha wajjin osuma hiriyootuma tokko wajjin goonu si hamachuuf osoo hin taane namoonni baay'ee waa'ee kee dubbatanii egaa jaalala waggaa kudhanii dura akka eegaltetti kanneen haasa'anii jiranii ati jaalallee ni qabdamoo amma hin qabdu gaafamatti. Amma irrattan jaalallee hin qabu akka asin dura immoo qabu sitti meeranii. Baay'ee bareeda. Kana dura namni ati jaalattee fi hariiroo jaalala wajjin qabdu akka jiruu fi karoora guddaa wajjin akka qabattee jirtu fi qabattee turte odeeffadhee jira. Sababni jaalallee sanaan gargar baateef maalidha? Egaa madaa jaalala walitti kaasuu osoo hin taane iftoominaadhaan namoonnis muuxannoo fi mudannoo keessa sanirraa waa barachuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf ati jaalallee isa wajjin maaltu gargar si baase? Yaadda kana keessaan guutumaan guutuutti ifa isaatiin barbaadamu akkanumatti gaafii gabaabsee akkasiif ibsu barbaada. Karaa daawwattoota keenyaa ifa ta'uu danda'u nuti. Gonkumaa jaalallee akkanatti itti dhiyaadhee wanti ibseeruuf hin jiru iyyuu. Namoonni yeroo baay'ee waan persentii dhibba keessaa persentii 20 yoo dhagaanii 80 kofiitti jedhaniiti. 80 kofiitti jedhanii haasawanii. Gabaabumatti wanta duddarra na gaafatu ni tataa. Ani jaalallee kana hin jaaladhe malee isiin na jaalattee ana immoo isii waliin wanti rishee uumeeti. Hariiroo wajjin uumeeti. Wadhamnee gargar baanii hin jiru. Asumarratti qofatu jaalatee anatu jaalatee namoota baay'eetti ergaan yoo namoota baay'eetti ergu namoonni maal godhanii dhaqanii ka'anii faallaa dubbisaatti biraan gaanii ka'anii waan biraa haasa'anii ka'anii biraa deebi'an. Isaatti ergaatti ergiteef osoo hin taane dhimma ajaa ofii si gargar baasuudhaaf yaalii taasisanii jiran jechuudha. Akkanitti fakkaatutti waan maamuluu yaada jedhu siree maatti fakkaata beektaa? Isatu na durse malee anillee beesi jaaladhaa. Wanti akkasii kun waan jiru na fakkaata beektaa? Dhugaa dubbachaa dubbii kee asumarratti si dhaaba baay'ee bareeda. Yaada baay'ee nu kaaftee yeroo baay'ee gargar ba'iinsa jaalalleewwan lamaaniitiif sababni guddaan hiriyoota gama isheetii fi gama keetiin jiran akka ta'e beekuu qabda. Yeroo baay'ee jetteedha hariiroo jaalalleewwanii kan gargar waan qabatama lafa hin jirre irratti wal se'achuudhaan yookiin wal shakkuudhaan shakkiin kun ammoo jetteedhaan dhufa maddi isaa jetteedha. Inni kun ammoo nama jaalala keessa muuxannoo dabarseef akka salphaatti ilaalamuu danda'a. Jetteedhaaf gurra hin kennu jechuudha. Gabaamatti akkamitti gurra kenniteefis jechuu barbaada gabaamatti gaafa. Deebii kootiif ifa akkasii ta'uuf aniifis waliin teennee wantoota hin dubbanne hin jiru. Akkas garuu hin jaaladhaa borus hin jaaladhaa garuu mootuu hin jaaladhaan isii. Maaliifiyyuu isa jalqabaa waan ta'eef jechuudha. Kana waan ta'eef ajaa'iba hin jaaladhaani ammallee borullee wanti tokko yoo jiraate isii hin jaaladhaani. Shamarran ammoo hin kabajaan hin jaaladhaani. Shamarran jechuun haadhallee obboleettiillee haadha mana tanteetillee waan guddaa. Kana waan ta'eef hin kabajinaan hin jaaladhaani. Okay. Baay'ee waan ajaa'ibaa tokko dhagaa jira. Egaa namoonni baay'een gaafa hariiroo jaalalaa eegalanii akkuma jalqaba sii kaasuuf yaalisanitti namoonni jetteedhaan karaa amansaan ta'uu hin dandeenyeen gargar ba'u beektaa. Erga gargar ba'anii wal yaadachuus hin barbaadan. Sababni isaas jaalalatti walitti isaan fidee jaalalli sun gaafa gidduu dhabamee jibbaan san dhufa waan ta'eef jibbaan san kan fidamu shakkiidha. Kanaaf immoo namoonni erga wal jaalatanii gargar ba'aniiti wal yaadachuu iyyuu kanneen hin dandeenye ni jiru jedhama. Akkamitti atiin isaan irraa yaadni kee adda waan ta'eef si gaafachuu barbaadeeti. Isiinis jaalala biraa keessa erga jiraattee yoo tana jiraachuu dandeessu jedhee shakkii waan qabuuf atis hariiroo biraa eegaluuf yaadan qabda. Addas yoo eegaltee hin jiraanne isaan sitti ibsa waan ta'eef waa'ee kee ibsachuu si dubbachuu hin danda'u. Kanaaf ati akkamitti nama gargar siin bahee jaalala biraa keessa akka jiruu fi hin jirres addan baafne hanga lubbuun jirutti yookiin hanga dhumaatti hin jaaladhaa jettee naaf ifan taane. Wanti ammallee ifa akkasii ta'utti sitti hima. Wanti an jalqaba isiisan jaaladhee mana barumsaarraa waliin eegallee achumatti eegalee
agadhaatiin jaaladha. Amma irra taa'ee immoo hiriyaa qabdi hiriyaa hin qabdu si akkuma jettee hin beeku. Garuu ammoo beekullee hin barbaadu. Digalee carraan namaa gargar jira. Carraan kee gara biraa jiraatu danda'a. Akkasuma kayisiis gara biraa jiraatu danda'a. Haa ta'uuti garuu osoo dubbisee yeroon jedhuun jira. Osoo dubbisee haasofsiisee wanta wayii ifa walii goone jedhutu jira. Kana waan ta'eef ammoo hundumtuu yeroo qaba. Ani ammoo dirqama nama biraa dhabee yookiin nama biraa eeguufillee osoo hin taane akka dargaggeessi tokkotti ammoo dargaggeessi tokko jijjiirama wayii fiduu qaba. Jijjiirama sana fiduuf ammoo dirqama hojjechuu qaba. Isa jedhuun agadhaatti riyaa osoo hin qabane tureeti. Ayyi bareeda. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota sagantaa keenya hordofaa jirtan sagantaa kanarraa barnoota hedduullee argattan jennee abdii qabna. Egaa yaada nu kaa'ati wantoota dubbannu irratti yaadaaf qeeqas kaa'uu dandeessa isin jenna. Kallattiiwwan gaafii keenya itti fufna. Egaa abdiin amma jireenya jaalalaa irratti xiyyeeffachuu caalaa jireenya koo fooyyeffachuudhaaf akka yaadatti qabadhee jira jettee jirta. Egaa namni jaalala keessa jiru jireenya ofii geggeeffachuudhaan wanni isa danqu maali? Gaafiin koo siif fa'a. Ati amma jireenya diinagdee of guddisuu irratti xiyyeeffatteetta. Jaalala keessa jiraatanii diinagdee of guddisuu hin danda'u dargaggeessi hin danda'u jettu saba wajjin hin danda'u jettu saba isaa wajjin osoo natti himte. Gara lachineettuu hin danda'a. Achii hin danda'ama. Maaliif isin jedhee beektaa wanta kana irratti nama dargaggeessi tokko yeroo fuudhettis ikoonoomii jireenya ofii guddisuu hin danda'a. Yoo fuudhes guddisuu hin danda'a. Ani wanti hagammaa turee fi akkana akiyyatti utoo hin fuune jedha. Maaliif waan fuudhee hin jirreef warra waan fuudhee waan hin beekneef osoo hin fuune jireenya ofii fooyyessee ka'eeti gara fuudhaatti seenuu hin danda'a jedha. Galee jireenya ofii fooyyessee ka'eeti gara fuudhaatti seenuu hin danda'a. Kanaaf dubbiin kee fa'a naaf galee jira. Ani akka nama tokkotti kun murtee kooti. Murtee kanaan immoo ijjannoo ani qabu ammatti dinagdeen koo guddisee ka'eeti kallattiiman gara jireenya gaa'elatti jireenya jaalala isa bareedaa ta'etti kan dinagdeen deeggarametti ce'uu qabaa waan jedhu yaada bareeda. Yaada bareeda. Asirratti immoo tokkotti wantoota baay'eetu jira. Haadha jechuudha. Dargaggeeyyiin baay'een yeroo guddatanii jedhanii eessaa akka dhufanis hin beekanii natti fakkaata akka ilaalutti. Nama waliin ooltaa bakka ooltu hundumattuu waan wayii madaaltee ilaalta. Namootiin baay'een yoo ilaalta jettee haadha ofii tana akkuma guyyaa dura waliin haasa'aa turre yeroo guddatanii jedhanii hara isii baafachiisuuf yaalii hin godhaniisu. Maaliif iyyuu gaafa haadha manaa godhatteen booda maal goota yaada kan kee hundumaa gara haadha manaatti maal goota jijjiirtaa jechuudha. Atammoo sanbira osoo hin geenneen duratti haati tiyyaa kalee osoo nyaanne adhaan nageettee kalee osoo uffata gaariin uffanne na uwwistee jirti osoo ofii hin nyaanne na nyaachiftee jirti osoo ofiitii siiti hin bashannanne akka an bashannanu. Kan ammoo ka gooteen maalii qabaattee duun taane lafa qotaati shuqunaati bishaan ottee hin baataa waan miqa godhaati isiin nu barsiiftee guddaa kan gooteeti. Nu ammoo osoo ba'aa isii nu baatte san ji'a sagalii gara nu baattee osoo fincaan kennan jennu wantoota garaagaraa osoo hin jenne asiin nu geette isaan kanan ammoo osoo hin boqachiifne osoo hin jenne ammoo gara gaa'elaatti yoo seente ammoo rakkootiin garaagaraa uumamuu danda'a jedhee yaada. Kabajamtoota keenya akka koominurraan qaban sababni isaas ajandaan nuti jalqaba kaafan akka mudannoo fi muuxannoo jaalala irratti kan xiyyeeffatu. Egaa ajandaan amma abdiinis kaase dhimmuma kana wal qabateetti jaalala keessatti haati adda durummaadhaan yaadatamuu qabdu kan jedhu irraa dubbata jechuudha. Egaa kunis namoota hedduudhaaf hojii manaa akka ta'u asumaan gamanumaa akka dhaamsaatti isiniif dhiyeessina. Kallattumaan gara ajandaa keessaa baanee turretti gara ajandaatti deebina. Sagantaa keenyas gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef nunnuffinaatii hanga xumuraatti wajjin tura yaada nuu kenna. Chaanaalii kanas maatii ta'a isiniin jenna. Egaa ajandaa keessaa baanee turretti yoo deebine dhimma jaalalaa kaasaa jirra. Guyyaadhaan mudannoo fi muuxannoo jaalala keessatti qabduu fi gara fuulduratti kaayyoo akkamii akka qabdu kan bu'uureffate. Egaa gaafii dhumaa ta'uu danda'a gaafii nama si gaafadha. Abdiin dargaggeessa humna hojjetee jijjiiramuu qaba. Akka dhaamsaattis daawwattoota keetiif akkasuma immoo hordoftoota chaanaalii keetii fi uummata guutuu sagantaa yoo bira gahe daawwachuu danda'anii muuxannoo irraa barachuu danda'an jettee yaadduuf abdiin
yeroo adda dargaggeeyyii qabeenya osoo hin qabaanne kallattimaan jaalalatti seenanii gaa'ilaadhaaf yookiin gaa'ila duras jaalala taasisanii kaayyoo isaanii irraa maqan kanaaf maal dhaamta sagantaa keenyarraa maal barachuu danda'anii bifa ifaa fi namni irraa barachuu danda'uun akka ibsituuf carraa amma asirratti gaafii fakkii jaalala isa jedhu sun ammallee jaalalaati. dhugaadha. Ani warra gaa'ila keessa jiraniif akkasuma warra maatii horataniif illee ammallee maal dhaama jaalala dhaamaaf. Jaalala yoo qabaatanii jedhanii jaalala yoo qabaatan wanti hundumtuu salphaa qabeenya horatuun salphaa bakka wanta kamiyyuu godhuun salphaa jaalala yoo qabaatanii jechuudha waliin maratanii waliin godhanii jireenya ofii fooyyessuu hin danda'ani. Ana ammallee wanti dhaamuuf walitti morkoo osoo hin taane waan kana jechuutu hin taane jaalalaan waliin jiraadha jedha. Jaalalli wanta hunda caalaa jaalalli daangaa hin qabu kennan ammoo dhuma hin qabuyyuu jaalala isinii haa kennu jedha. Guddaa galatoom. Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma chaanaal isaa irratti gaafiif deebii taasisaa turreen kan hanga ammaa dhageettan kana gara fuulduratti illee sagantaa kanaa fi kan kana fakkaatan barsiisuu fi bashannansiisuu ta'an qabannee kan isin dhiyaannu ta'a. Waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa nagaan nu tura. Galatooma.